Nagaaniif faraarri Waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu? Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a immoo sagalee Waaqayyoo geggeessummaa hafuuraa keessa jiraachuu jedhuun qabadhee gara keessan dhufeen jira. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Geggeessummaa hafuuraa keessa jiraachuu. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Geggeessummaa hafuuraa keessa jiraachuun kan eeyyamameef amanaa hundumaaf, tajaajiltoota duwwaadhaaf miti. Geggeessummaa hafuuraa keessa jiraachuun kan barbaachisu amantoota hundumaaf. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaan amma itti aanee walii wajjin laallu keessatti xiyyeeffannoo irratti kanan kennu tajaajiltoota irratti yoo ta'e iyyuu amantoonni hundumti isaanii geggeessummaa hafuuraa keessa jiraachuu qabu. Namni Kiristoos Iyyasuusitti amane tokko geggeessummaa hafuuraa keessa jiraachuu qaba. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Gara kutaarra qabadhee dhufeetti osoo hin tarkaanfatin dura mee hin kadhanna. Haleluuyaa. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jiraataaf kabajamaa isa taate alfaaf omeegaa waaqa abbaa waaqa ilmaa teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Kunooti yaa Waaqayyo aniif sabni kee dura kee jirra. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin nu barsiisuun sagalee kee nutti haasa'uun nu gorsuun yaa Waaqayyo gooftaa fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Akka nuti immoo sagalee kee dhaggeeffanneef yaa Waaqayyo gooftaa sagalee kee iddoo akka nuti hin kennine, sagalee kee bakka akka nuti hin kennine, sagalee kee akka nuti hin dhaggeeffanneef yaa Waaqayyo kallattii garaagaraatiin kan nu mormu, jireenya keenyaan kan mormu, bara keenyaan kan mormu, deemsa keenyaan kan mormu, tajaajila keenyaan kan mormu, waaqeffannaa keenyaan kan mormu, si wajjin jiraachuu keenyaan kan mormu, macci dukkanaa maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin hojiin isaa kan diigame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin diigeera. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin karoorri isaa kaayyoon isaa kan diigame haa ta'u maqaa Yesuusin. Diigeera maqaa Yesuusin. Diigeera maqaa Yesuusin. Diigeera maqaa Yesuusin. Diigeera maqaa Yesuusin. Mormituun wangeelaa maqaa Yesuus Kiristoosin kan diigame haa ta'u. Mormituun jireenya kiristaanummaa maqaa Yesuus Kiristoosin kan diigame haa ta'u. Kan waraaname haa ta'u maqaa Yesuusin. Afurri xonqolaa, afurri digimtiidha, afurri biyya lafaa kana maqaa Yesuus Kiristoosiin kiristaanotaan kan mormitu, qulqullootaan kan mormitu, amantootaan kan mormitu, nagaa isaanii kan dhoowwattu, jireenya isaanii kan qabdu, fayyaa isaanii kan qabdu, mul'ata isaanii kan qabdu, deemsa isaanii kan qabdu maqaa Yesuus Kiristoosiin waraanami. Makala dalaba jana Mariyaabos waraanamirraa maqaa Yesuusiin. Sagalee Waaqayyoo keessatti akka dhangalaanne kan barbaadu, sagalee Waaqayyoo keessa isaanii akka hin buufanne kan barbaadu, dubbii Waaqayyoo akka isaanii dhageenye kan gootu, gurra isaanii kan qabdu, ija isaanii kan qabdu, jireenya isaanii kan qabdu, hubannaa isaanii kan qabdu, waraana birraa maqaa Yesuusiin, waraana birraa maqaa Yesuusiin, waraana birraa maqaa Yesuusiin, waraana birraa maqaa Yesuusiin. Makradaalaba jaalaba diyaabos dhukkuba adda addaatiin jireenya isaanii kan jeeqxu. Maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoositiin si'oolidhaaf kan isaan qopheessuu barbaaddu, ibidda bara baraaf isaan qopheessuu kan barbaaddu, yaada Waaqayyoo irraa kan isaan deebistu, karoora Waaqayyoo irraa kan isaan deebistu, dubbii Waaqayyoo irraa kan isaan deebistu amma maqaa Yesuus Kiristoosiin waraanami. Dhokattee jireenya isaanii keessa kan teessu maqaa Yesuus Kiristoosiin waraanami. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waraanami. Raba galaba jana Mariyaabos. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maklaaba jaalaba diyaaba. Raba galaba jana Mariyaabos. Kan waraaname haa ta'u maqaa Yesuusiin. Kan waraaname haa ta'u maqaa Yesuusiin. Kan waraaname haa ta'u maqaa Yesuusiin. Bara keessan irraa waraaneera. Jireenya keessan irraa waraaneera. Fayyaa keessan irraa waraaneera. Deemsa keessan irraa waraaneera. Maqaa Yesuusiin waraaneera. Maqaa Yesuusiin waraaneera. Maqaa Yesuusiin waraaneera. Waraaneera maqaa Yesuusiin. Afurri dhibba jaaf jaatamii jaha. Afurri illuuminaatii maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Dhaloota baay'ee qabdee kan jirtu. Nagaa isaanii qabdee kan jirtu. Keessa isaanii dhokattee kan teessu. Makamtee kan teessu. Fakkaattee kan teessu. Kan sitti hin beekamne har'a ibidda Waaqayyoon si gubeera. Ibidda Waaqayyoon si gubeera. Rifeensa mataa isaanii jala qabee qeensa miila isaaniitti ibidda Waaqayyoo ajajeera.
Rabagalaba diabos. Baike samak Yesusin. Baike samak Yesus Kristosin. Baike samak Yesusin. 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 Afuri Buddha, Afuri Tonkola, Afuri Atete, Afuri Boranticha, Afuri Kalicha, Shiwaranera, 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 Shiwaranera. Wanyatamun. waan dhugamuun jireenya isaanitti kan galte amma si qabeera maqaa Yesuusin, si qabeera maqaa Yesuusin. Dhiiga isaa irratti kan hojjisiifte, dafqa isaa irratti kan hojjisiifte, uffata isaa irratti kan hojjisiifte, rifeensa isaa irratti kan hojjisiifte, si gubeera gubadhu maqaa Yesuusin. Bayi keessaa maqaa Yesuusin. Makata laba diabos, rabaja laba diabos. Dafi maqaa Yesuusin. Sochai keessaa maqaa Yesuusin. Sochai keessaa maqaa Yesuusin. Sochai keessaa maqaa Yesuusin. Sochai keessaa maqaa Yesuusin. Jireenya isaanii gaddis, bara isaanii gaddis, mul'ata isaanii gaddis, jireenya isaanii gaddis, gaddis maqaa Yesuusin. Ibiddi Waaqaa sitti dhufeera. Ibiddi Waaqaa sitti dhufeera. Ila wurxiffachaa jira namoota baay'ee keessa. Ol guuraa jira namoota baay'ee. Dhiphisaa jira namoota baay'ee. Dhiphisaa jira namoota baay'ee. Keessaa ba'uudhaaf wurxiffachaa jira. Keessa deemuudhaaf furxiffachaa jira. Bayi maqaa Yesuusin. Bayi maqaa Yesuusin. Bayi maqaa Yesuusin. Makalaba jalaba diabos. Rabagalaba janama diabos. Jireenya isaanii kan nyaate, nagaa kan dhoowwate, kan of jibbisiisu, of ajjeesi kan jedhuun, badi kan jedhuun, abdiin qabdu kan jedhuun, sitti dukkanaa'eera kan jedhuun, ilalaa gurra isaanitti haasaa, gurra isaanitti hasaasaa bula, gurra isaanitti hasaasaa oola. Har'a maqaa Yesuusin qabamteerta, 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 qabamteerta maqaa Yesuusin. Gurra isaanitti hasaasaa oola kan bultu. Rabagalaba jalaba diabos. Rakkina kan isaanitti haasoftu, hiyyuma kan isaanitti haasoftu, abdii kutannaa kan isaanitti haasoftu, du'a kan isaanitti haasoftu. Maqaa Yesuusin si qabeera, maqaa Yesuusin si qabeera. Bayi keessaa, bayi keessaa, bayi keessaa, bayi keessaa, bayi keessaa. Ibiddi dhufeera. Golatti jirtu ibidda, lafatti jirtu ibidda, ibidda. Maqaa Yesuusin ibidda, maqaa Yesuusin ibidda, maqaa Yesuusin ibidda. Katalobas, Rabagalabajina, Mekrabalabajalabardiabos. Mila keessa mila ibiddaa godheera. Harka keessa harka ibiddaa godheera. Arraba keessa arraba ibiddaa godheera. Amma gola sin jirtan keessa, mana sin jirtan keessa, isin duwwarraa deema miti. Gola sin jiran keessa, isin jirtan keessa hin deema. Afurri xonqolaa hin deema. Afurri digimtii hin deema. Afurri mo'artii hin deema. Qallabamaa kan jiru, bofti qallabamu, jawween qallabamu, allaattiin qallabamu. Amma waraanamuu jalqaba. Amma waraanamuu jalqaba. Du'aan baa maqaa Yesuusin. Du'ee baa maqaa Yesuusin. Du'ee baa maqaa Yesuusin. Du'ee baa maqaa Yesuusin. Amantiidhaan nafaana kadhadha. Amantiidhaan nafaana kadhadha. Waatu hojjetamaa jira. Waatu ta'aa jira. Waatu ta'aa jira. Waatu ta'aa jira. Waatu ta'aa jira. Amantiidhaan nafaana kadhadha. Makraba jalaba diabos. Rabalaba jalaba diabos. Hallelujah, 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 hallelujah. Mana sin jirtan keessatti kan waa qallabamaa kan jiru, xonqolaadhaan kan hojjetu, bofaa ta'u, jawwee haa ta'u, allaattii haa ta'u, hantuutaa haa ta'u, waan kamuyyuu haa ta'u, garuu madda galii isaanii kan ta'e, madda galii isaanii kan ta'e, madda galii isaanii kan ta'e, biyyoota arabaa kana keessatti kan hojjetu, madda galii isaanii kan ta'e. Mana keessatti kan qallaban, abdiin argannaa gabii isaanii, abdiin argannaa isaanii amma waan waraanamuuf, amma waan waraanamuuf, amma waan waraanamuuf. Rabagalaba jalaba diabos. Oh, nafaana kadhadhaa daraa keessan, nafaana kadhadhaa. Miila keessan dibeera, miila keessan dibeera, miila keessan dibeera. Lafa sinirra jettanii ibidda Waaqayyootu rooba, lafa sinirra deemtanii ibidda Waaqayyootu rooba. Wanti sin harka keessan hin qabdan ibidda Waaqayyootiin qabama. Makalaba jala harka keessan dibeera maqaa Yesuusin, harka keessan dibeera maqaa Yesuusin, dibeera maqaa Yesuusin, dibeera maqaa Yesuusin. Ibidda Waaqayyootiin tuqeera, ibidda Waaqayyootiin tuqeera, ibidda Waaqayyootiin tuqeera. Waatu hojjetamaadha. Waatu ta'a. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Waatu hojjetama. Waatu dhiigama. Waatu buqqaa. Waatu sirraa. Marraba jalaba diabos. Arrabni keessan arraba ibiddaa ta'u maqaa Yesuusin. Daba nafana kadhadhaa. Namoonni
Online irra jirtan hundumti keessan akkasuma namoonni sagalee kana dhaggeeffachaa jirtan hundumti keessan Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Rabagaalaa baajaalaa baadiyyaabos. Makatuudha baalaa baajaalaa baadiyyaabos. Nafaana kadhadhaa maqaa Yesuus. Nafaana kadhadhaa. Nafaana kadhadhaa. Arraba keetu arraba ibiddaa ta'a. Miila keetu miila ibiddaa ta'a. Harka keetu harka ibiddaa ta'a. Harki keenni kanaan dura beektu isaa miti. Miilli keenni duraan kanaan dura beektu isaa miti. Anama bishaan siin jechaan jiru, zayitiidha siin jechaan jiru, waan biraa sitti guuraan jiru, kotota biraa sitti guuraan jiru. Sumatu hojjeta amma. Sumaan dhimma ba'a Waaqayyo. Siin hojjechuu jalqaba Waaqayyo. Siin dinqii gochuu jalqaba Waaqayyo. Siin abaarsa cabsuu jalqaba Waaqayyo. Siin dukkana ibsuu jalqaba Waaqayyo. Siin isa du'e kaasuu jalqaba Waaqayyo. Siin xonqolaa diiguu jalqaba Waaqayyo. Dhaabaa jaalaa baadiyyaabos. Haleluuyaa. Gola sin jirtan keessaa xonqolaadhaan kan hojjetu dhiiga ilmaan namootaa kan dhuge makataalaa baadiyyaabos. Baroota baay'ee dhiiga ilmaan namootaa kan xuuxe raagaatos taalaa baadiyyaabos. Labaa jaalaa baadiyyaabos. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Obboleettii tokkorraa gaafa afurri hamaan keessaa iyyuu akkas jedhee lafaa ture. Mana isheen keessa hojjettu keessatti mataa namaatu muramee awwaalamee jira. Afurri hamaan saaxile. Afurri hamaan hojii isaanii saaxilee ifatti baase. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Afurri hamaan akka hojii isaanii saaxilu immoo kan taasise hafuura Waaqayyooti. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Afurri Waaqayyoodha. Afurri hamaan akka inni saaxilamu taasise. Afurri hamaan akka inni saaxilamu. Afurri hamaan akka inni saaxilamu. Makatuus kalaa baadiyyaabos. Hojiin xonqolaa akka inni saaxilamu. Hojiin isaanii akka inni saaxilamu kan taasise hafuura Waaqayyooti. Obboleessa koo obboleettii koo hafuuraan geggeeffamiin afaan agadhadhu. Mata dureen lallaba kiyyaarraallee hafuuraan geggeeffamuudha. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hafuuraan geggeeffamuudha. Makatoolaa baadiyyaabos. Rabagaalaa bajaanaa baadiyyaabos. Ol kaas 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 alaabaa jireenyaa. Ol kaas ol kaas ol kaas ol kaas ol kaas makataalaa baadiyyaabos. Nafaana kadhadhaa nafaana kadhadhaa. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Harkuma keessan ollaa kaasaa. Harka keessan ollaa kaasaa. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Harkuma keessan ollaa kaasaa. Nan jedha maqaa Iyyesuus Kiristoosiitiin. Harka ol ka'e kanarratti ibiddi Waaqayyoo haa buufatu. Harka ol ka'e kanarratti ibiddi Waaqayyoo haa buufatu. Lafa harki kun tuqe. Ilaa harki kun isinis yoo tuqe. Harki keessan kun isinuma ofumaa keessanii deebitanii ofumaa keessanii dhagna keessa lafa isin dhukkubu haa ta'u dhagnuma keessan haa ta'u gaafa isin of tuqxan dhukkubni yoo isin keessa jiraate dhukkuba isin keessaa bada. Ilaa harkuma keessantu eebbifamam. La raajii biraan barbaaddu amma sumatu of gargaara. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Raajii biraa sin barbaachisu. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan sumatu of gargaara. Harkuma kee ol naa kaasta. Harkicha irratti ibidda Waaqayyoo yaama. Harkichi ibidda Waaqayyootiin ni haguugama. Gaafa harka kee dhottee lafa si dhukkubu ittiin tuqxu hin fayyita. Gaafa harka kee ittiin dhaqxee lafa xonqolaan jiru, lafa digimtiin jiru, lafa itti shakkitee jirtu sana gola keessatti bakka itti shakkitanii jirta sana dhaqxanii gaafa tuqxani. Du'ee ba'a Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maraatee achi keessaa ba'a. Miikaalaa baajaalaa baadiyyaabos. Raba askeetolaa baadiyyaabas. Haleluuyaa. Inumaayyuu maatii isin keessa jirtan keessaa mana isin keessa jirtan keessaa wanti isaan qallaban isaanumatti garagalee yommuu isaan nyaatu. Isaanuma garagalee isaan nyaachuu jalqaba. Isaanuma garagalee isaan loluu jalqaba. Isaanuma garagalee isaan fixuu jalqaba. Itti ka'uu jalqaba. Jeequu jalqaba. Manicha keessatti jeequmsa gurguddaatu ta'a. Jeequmsa gurguddaatu ta'a. Sana booda wanti mana san keessa jiru raawwatee mana san keessa aragamee waan ba'uuf nagaatu mana sanaaf ta'a. Nagaatu mana sanaaf ta'a. Nagaatu mana sanaaf ta'a. Ittiin fufuu barana. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hojiitu jira. Waatu hojjetama. Waatu ta'a. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Ol kaasa harka keessa. Ol kaasa. Gaafa harka keessa irra isiniif kadhadhu. Harka keessanii miila keessan gaafa tuttan miilli keessan ibidda ta'a. Lafti isin irra ejjattan hin eebbifama. Diinni lafa jiru hin diigama. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Arraba keessantu dibama. Arrabni keessan gaafa dibamu makaatos laabaa jaalaa baadiyyaabos. Dubbiin afaan keessan keessaa ba'u dubbii jajjabaa ta'uu jalqaba. Hamma namoonni isin hojjechiifatan maali sagaleen kee jabaateera. Sagaleen kee maaf akkanatti nama sodaachisa. Dubbiin kee maaf akkanatti nama sodaachisa. Hamma jedhani nama sodaachifta. Hamma siin jedhanitti ulfaachuu jalqabda. Ameen ameen. Kabajamuu jalqabda. Ameen ameen. Ulfaachuu jalqabda siin jedhe. Ol kaasa harkuma keenaaf. Maakas yaabbaa Yesuus Kiristoos kaleessana dhageessee biyyoota Arabaa kana keessatti dinqii gurguddaa hojjetteerta.
akkasuma addunyaa baay'ee irratti yaa Waaqayyo gooftaa waan ati hojjette dhaga'eera. Akkasuma yaa Waaqayyo biyya keenya keessattis addunyaa irrattis bakka baay'ee biyyoota adda addaa irra namoonni bilbilanii yaa Waaqayyo gooftaa waa'ee kee ragaa ba'anii turan. Har'as immoo yaa Waaqayyo waan addaa dhaga'uun barbaada. Hojii harka kee dhaga'uun barbaada. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoositiin amma abboomamanii harka isaanii ol kan kaasan, ajajamanii harka isaanii kan ol kaasan, dubbii kanaaf kan ajajaman, sagalee kanaaf kan ajajaman, harka isaanii kan ol kaasan, ibidda keetiin haa tuqaman, ibidda keetiin haa tuqaman, ibidda keetiin haa tuqaman, ibidda keetiin haa tuqaman. Harki isaanii harka ibiddaa haa ta'u, harki isaanii harka ibiddaa haa ta'u, arrabni isaanii arraba ibiddaa haa ta'u, miilli isaanii miila ibiddaa haa ta'u. jedheera maqaa Yesuusiin haa ta'u, jedheera maqaa Yesuusiin haa ta'u, jedheera maqaa Yesuusiin haa ta'u. Lafa isaan harka kanaan tuqanitti xonqolaan yoo jiraate haa diigamu, abaarsi yoo jiraate haa diigamu, dukkanni yoo jiraate haa diigamu, sheexanni haa diigamu, jinniin hojiin isaa haa diigamu. Maqaa Yesuusiin haa diigamu, maqaa Yesuusiin haa diigamu, maqaa Yesuusiin haa diigamu. Makata laba dalaba jalaba diabos. Harki kun harka dhimma baasu haa ta'u, harki kun harka dhimma baasu haa ta'u. Harki kun harka dhimma baasu haa ta'u, harki kun harka dhimma baasu haa ta'u. Dibeera harka kana, dibeera dhiiga keetiin, dibeera ibidda keetiin, dibeera hafuura keetiin, dibeera ayyaana keetiin, dibeera maqaa Yesuusiin, dibeera maqaa Yesuusiin, dibeera maqaa Yesuusiin. Afaan haaraan kadhachuu kan hin eegalle, hafuura keetiin geggeeffamuu kan hin eegalle, amma afaan haaraa dubbatanii, amma hafuura keetiin haa geggeeffamanii. Ibidda maqaa Yesuusiin, ibidda maqaa Yesuusiin, ibidda maqaa Yesuusiin, ibidda maqaa Yesuusiin. Makakakalaba diabos, rabababa janama diabos. Hallelujah, hallelujah. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoonni baay'een dibamaa jiru. Namoonni baay'een hafuura Waaqayyoon guutamaa jiru. Darbaa jira harki Waaqayyoo. 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 Godoo seexanaa baay'een raafamaa jira. Maaliif yoo jettan namoota baay'eetu irratti dibamaa jira. Namoota baay'eetu ayyaana Waaqayyoo irratti fudhachaa jira. Ayyaanni Waaqayyoo isaan fudhatan kuni, ibiddi Waaqayyoo isaan fudhatan kuni, godoo jallinaa diiga, godoo abaarsaa diiga, godoo xonqolaa diiga, godoo illuminaatii diiga, godoo 666 diiga, godoo Luusifar diiga. Hindiiga. Ibiddi kuni hindiiga, harki kuni hindiiga, namni kun dhimma baasa. Hallelujah. Yabalaba yabos. Rabagalaba janama diabos. Dhimma baasa siin jechaa jira. Dhimma baasa siin jechaa jira. Dhimma baasa siin jechaa jira. Dhimma baasa. Dhimma baasa harki kee maqaa Yesuusiin. Dhimma baasa harki kee maqaa Yesuusiin. Dhimma baasa harki kee. Lafa sin dhukkuburra takaya. Amma fayyitu maqaa Yesuusiin. Amma fayyita maqaa Yesuusiin. Kaayi lafa sin dhukkuburra. Kaayi lafa sin dhukkubu. Mama majaalabariya. Rabagalabariya. Dhukkuba fakkaattee kan itti galte. Dhukkuba fakkaattee kan itti galte. Qaba lafa sin dhukkuba harka keessanii. Dhukkuba fakkaattee kan itti galte. Daafi maqaa Yesuusiin. Daafi jaraanii bayi keessa. Bayi keessa maqaa Yesuus Kiristoositiin. Bayi keessa maqaa jaaluu maqaa Yesuusiin. Bayi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Dhukkuba fakkaattee kan itti galte. Jireenya isaanii jeeqaa kan jirtu. Nagaa isaanii qabdee kan jirtu. Bara isaanii qabdee kan jirtu. Mul'ata isaanii qabdee kan jirtu. Abjuu isaanii qabdee kan jirtu. Nagaa isaanii qabdee kan jirtu. Bayi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Bayi keessa. Bayi maqaa Yesuusiin. Bayi keessa maqaa Yesuusiin. Bayi keessa maqaa Yesuusiin. Bayi keessa maqaa Yesuusiin. Bayi keessa maqaa Yesuusiin. Bayi keessa. Nagaa isaanii qabdee kan jirtu. Jireenya isaanii qabdee kan jirtu. Mul'ata isaanii qabdee kan jirtu. Abjuu isaanii qabdee kan jirtu. Bayi ibiddi Waaqaa si haa gubu. Bayi ibiddi Waaqaa si haa gubu. Bayi keessa. Dhokattee keessa kan taa'aa turte. Nagaa isaanii nyaachaa kan turte. Eebba isaanii nyaachaa kan turte. Mul'ata isaanii nyaachaa kan turte. Nagaa isaanii nyaachaa kan turte. Bayi keessa. Ibiddi Waaqaa si haa gubu. Gola isaan jiran keessaa diigan. Diigame lafa miilli isaanii ijjate ibidda.
lafa miilli isaanii ijjate ibidda, gola isaan jiran ibidda, lafa isaan jiran ibidda, biyya isaan jiran ibidda. Ergeera ibidda Waaqayyo, ergeera ibidda Waaqayyo, ergeera ibidda Waaqayyo, ergeera ibidda Waaqayyo. Socha maqaa Yesuusin, socha maqaa Yesuusin. Godon keessan adiigamu, godon keessan adiigamu, godon keessan adiigamu, godon jal'ina adiigamu, godon jal'ina adiigamu, godon jal'ina adiigamu, godon jal'ina adiigamu. Onlaayinii kamirraayyuu amma maqaa Yesuus Kiristoosiin diigeera, 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 diigeera maqaa Yesuusin. Diigama, 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 diigama. Ibiddi Waaqayyoo sinaa gubu gubadhaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Ila harka keessanii lafti isin tuuttan hundumti isaa in eebbifama. Namni harka keessa irra keessanii kadhattan hin fayya. Xonqolaan mana isin keessa dhugaa jiru harka keessanii wanti isin qabdanitti kennitan nyaata kennuufii dandeessu harka keessanii qabdanii. Bishaan kennuufii dandeessu harka keessanii qabdanii. Maqaa taala maqaa Yesuusitiin jedhaate harka keessan maan qabaate bishaanichaan maqaa Yesuusitiin dhugeedhaa kennaafi. Bofa haa ta'u jawwee haa ta'uun qallabamu allaatti haqaan kan qallabamu ila bola baay'ee keessatti allaattiin qallabamutu jira. Allaatti qallabamutu jira. Allaatti kana yeroo baay'ee Waaqayyo ifa baasee yeroo baay'ee du'eera allaattiin kun maqaa namaa kayyaamu maqaa namaa kayyaamu yeroo baay'ee du'eera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen. Yeroo baay'ee du'eera. Footoo isaa baay'ee ijoolleen gara kootti erge du'aa isaa jechuudha. Allaattiin kun leekaa laabaadiyyaa booda Waaqayyo jalqabaa waa'ee allaatti kana gaafanatti harka isaarra luka isaarratti qubee qaba. Miila isaarratti qubee galchanii qubeetti ka'anii allaattiin kun maqaa namaa kayyaamudha. Waaqayyo garuu du'aan kaasaa ture. Waraanee kaasaa ture Waaqayyo. Har'allee maqaa Yesuus Kiristoosiin allaattii haa ta'u, bofaa haa ta'u, hantuuta haa ta'u, maalin kamuu haa ta'u, manti isaan mana isaan keessatti qallabaa jiran maqaa Yesuusiin du'aan ka'eera. Maqaa Yesuusiin waraaneera. Waraaneera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Namoonni halkan wanti hin taane isinitti dhufee isin jeeqaa bulu. Namoonni halkan keessa baay'ee rakkachaa bultan halkaas harka keessan. Daagaa baas. Nama fakkaatee dhufee kasi wajjin bulu. Naaqirraa baalaa baajaalaa baadiyyaa. Halkaas harka keessan. Halkaasa. Siniifan kadhadha. Amma birma duubaata. Lammaffaa sitti hin deebi'u. Amma booda ergamoota Waaqayyoo argaa bulta. Amma booda mul'ata gaggaarii argaa bulta. Waa'ee biyyaa argaa bulta. Waa'ee addunyaa laalaa bulta. Waa'ee waldaa kiristaanaa laalaa bulta. Siif jijjiirama. Ameen. Abjuu keetu geeddarama kana booda. Abjuun kee akka geeddaramu yoo barbaaddan akka geeddaru kaasi. Ameen, ameen. Abjuun keessan akka geeddaramu yoo barbaaddan, abjuun keessan ulfina Waaqayyoo akka argu yoo barbaaddan, abjuun keessan waa'ee Waaqayyoo akka argu yoo barbaaddan ol kaasa harka keessan. Daagaa baalaa baajaalaa baadiyyaa. Siniifan kadhadha. Ameen. Du'aa wajjin kan bultan. Du'aan gara keessan kan dhufu. Du'aa wajjin kan bultan. Jiraa wajjinis kan bultan. Jeeqamaa kan bultan halkan keessan keessa. Dhiphachaa kan bultan. Ol kaasa. Dabii socho'ii maqaa Yesuus Kiristoosiin dhokattee jireenya isaanii kan nyaattu. Waaqeffannaa kan baratte. Sagalee Waaqayyoo kan baratte. Faarfannaa kan baratte. Raajii kan baratte. Dabii maqaa Yesuus Kiristoosiin bayi keessa. Bayi ibiddi Waaqaa si haa gubu. Bayi ibiddi Waaqaa si haa gubu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Deemi keessa. Deemi. Daf. Taa'ii lafa. Lafaan na deemi keessa. Lafaan na deemi keessa. Deemi keessa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Lafaan na deemi. Deemi keessa daf. Daabi deemi keessa. Deemi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Halkan isaanii gadhisi. Jireenya isaanii gadhisi. Abjuu haaraa argaa. Ulfina Waaqayyoo argaa. Maqaa Yesuusiin birma duubaa. Bilisa baa. Fayyaafa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Ameen. Haleluuyaa. Hafuuraan geggeeffamu. Amanaanis tajaajilaanis Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni Kiristoos Yesuusitti amane kamuyyuu maal gochuu qaba? Hafuura Waaqayyootiin geggeeffamuu qaba. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo hafuura Waaqayyootiin geggeeffamne dhoksaa baay'ee arguu dandeenya. Yoo hafuura Waaqayyootiin geggeeffamne
hojii baay'ee hojjechuu dandeenya. Yoo hafuura waaqayyootiin geggeeffamne jireenyi keenya jireenya wal qixxaataa. Yoo hafuura waaqayyootiin geggeeffamne waan baay'ee arguu dandeenya. Danqaa kan nuti ta'e fakkaatee kan jiraatu, makamee kan jiraatu waan baay'ee irratti ka'uu dandeenya. Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hafuuraan geggeeffamuu mata duree jedhu kutaa tokko Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa lammataas waan qabuufi kutaa tokko irra waldaa kanarratti nan eegala. Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa lammataas immoo namoonni har'a dhaggeessan, namoonni har'a waa'ee kana dhaggeessan kutaa lammaffaa isaa sirriitti dhaggeeffachuu qabdu. Kutaa lammaffaa isaa irratti keessatti ibsa bal'aa qabadhee dhufa. Sababbiin isaa kutaa kana keessatti kadhannaadhaan waan dabarseef daqiiqaa baay'ee waan deemeef Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa lammaffaa keessatti immoo isuma qabadhee waan dhufuuf hafuuraan geggeeffamu ture duree jedhu qabadhee waan dhufuuf sirriitti hordofuu hin dagatina. Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kan argachuu dandeessan baay'een keessa argachuu kan dandeessan YouTube irratti argachuu hin dandeessu. Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. YouTube irratti argachuu waan dandeessaniif YouTubein koo isa fannifame Iyyesuus Kiristoos lallabna waldaa ijoollee kakuu jedhee jira jechuudha. Achirratti argachuu waan dandeessaniif karaa sanaan hordofuu dandeessu jechuudha. Hafuuraan geggeeffamu mata duree jedhu kutaa tokkoffaa isaa waldaa kanarratti isin affeera jechuudha. Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a Waaqayyo kutaa tokko kana keessatti waan guddaa isinitti haasa'a. Daqiiqaa muraasa keessatti waan gurguddaa waan gurguddaa isin qabachiisa. Kunis jira hamma isin jettanitti. Kunis jira hedaa. Kunis jira hamma isin jettanitti dinqii gurguddaa Waaqayyo isin dhageechisuu jalqaba. Adaraa keessan gurra keessan banaatii dhaggeeffadha. Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Macaafa qulqulluu keenya hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irraa kaasnee walii wajjiniin in ilaalla. Barnaabaasii fi Saa'ol jechuun Paawulos jechuudha. Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jechi Paawulos jechuun Saa'ol jedhama. Paawulos yeroo jalqabaa maqaan isaa Saa'ol jedhameetoo beekama. Saa'ol gara Paawulositti maqaa isaa geeddarate jechuudha. Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barnaabaasii fi Saa'ol hafuura qulqulluudhaan ergamanii maakaatoora baalaabaa jaanaa diiyaaboos maaliidhaan ergamanii hafuura qulqulluudhaan ergamanii Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mandara Seeluuqiyaatti gadi bu'anii jedha. Gara mandara Seeluuqiyaatti gaafa gadi bu'anii maaliidhaan geggeeffamanii bu'anii hafuura Waaqayyootiin geggeeffamaniiti gara mandara Seeluuqiyaatti gadi bu'anii jedha. Achitti markabaan gara Qoophiroos biyya bishaan keessaa dhaqanii jedha. Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan gara Seeluuqiyaatti erga gadi bu'anii booda achiis immoo garam dhaqanii gara markabaan immoo garam deemanii gara Qorboos dhaqan. Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan Qorboos tun biyya bishaan keessaa jedhamtee beekamti. Gara biyya bishaan keessaa kanatti gaafa gadi bu'an immoo lakkoofsa 5 irratti immoo akkas jedha. Mandara Salaamis yommuu ka'an jedha. Achi keessaa immoo biyya galaana keessaa immoo mandara Salaam yommuu ga'an manneen sagadaa warra Yihuudootatti dubbii Waaqayyoo lallabanii jedha. Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jarreen kun geggeessummaa hafuura Waaqayyootiin manaa ba'an. Geggeessummaa hafuura Waaqayyootiin gaafa manaa ba'anii mandaroota kanneen keessa tarkaanfatanii dhufanii eessa ga'anii amma gara mandara Salaamiinitti yommuu dhufanii mandara Salaamis yommuu ga'an immoo achitti immoo manneen sagadaa keessatti manneen sagadaa warra Yihuudootaa keessatti dubbii Waaqayyoo lallabanii Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Manneen sagadaa warra Yihuudootaa kana keessatti dubbiin Waaqayyoo akka ta'utti hin lallabama sanbata hundumaa garuu akka ta'utti hin lallabamu. Har'a garuu warri dubbii Waaqayyoo dhugaa ta'e warri dubbii Waaqayyoo isa jiraataa ta'e lallaban gara mandara kanaa dhufan. Maakaatoolaa baadiyaaboos dubbii Waaqayyoo manneen sagadaa warra Yihuudootaa keessatti dubbiin Waaqayyoo hin lallabama. Haa ta'u garuu akka ta'utti lallabamaan jiru hin lallabama. Yihuudoonni hin lallabu, Waaqayyoon hin lallabu. Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yihuudoonni waa'ee warra seera Musee warra eeganidha. Sirna kakuu moofatii warra bulanidha. Kakuu moofaa keessaa wanta jiru hundumaa hin lallabu hin barsiisu. Har'a garuu Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hafuura Waaqayyootiin warri geggeeffaman. Haleluuyaa. Hafuura Waaqayyootiin warri geggeeffaman. Hafuura Waaqayyootiin warri gara biyya kanaa dhufan. Eenyu fe'enyu? Iyyesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Barnaabaasii fi Saa'ol jechuun isa Paawulosidha jechuudha. Barnaabaasii Paawulos gara ganda kanaa dhufan maaliin geggeeffamanii? Hafuura Waaqayyootiin geggeeffamanii. Haleluuyaa. Maakaatuulaa baajaalaa baadiyyaa maal gochuuf jiru laata har'a? Maaltu ta'uuf jira asitti? Lallaban. Yohannis isa Maariqoos jedhamus isaan
haa gargaaruuf fudhatanii dhaqaniira. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Kan biraas immoo isaan faana eenyutu jira? Yohaannis isa Maariqoos jedhamu fudhatanii dhaqaniira. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Maal haa godhuuf? Isaan haa gargaaruuf. Maariqoos immoo gargaaraadha. Hin gargaara inni. Barreessuudhaan hin gargaara. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Wanta adda addaatiin isaan gargaara waan ta'eef. Iyyesuusiidhaaf galanni guddaa laatu. Haaleluyyaa. Akka isaan gargaaruuf Barnaabaasii fi Paawulos yookaan Saa'ol jara lamaan faana eenyutu ni jira? Yohaannis isa jedhamu Yohaannis isa Maariqoos jedhamu qabatanii adeeman. Haaleluyyaa. Waatu ta'uu jira har'a. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Biyya galaanaa sana keessanas gara tokko hamma gara kaanitti in adeemanii mandara Phaafos in gaan achitti namicha qoricha namatti godhu. Haaleluyyaa. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Namicha qoricha namatti godhu. Bar Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Bar Iyyesuus yookaan Bar Jesus. Iyyesuusiidhaaf galanni guddaa. Bar Iyyesuus nama jedhamu. Yuhudiidha. Ani Yuhudiidha kan ofiin jedhu. Ani raajiidha kan ofiin jedhu. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Inni Yuhudii raajiidha ofiin jedhu tokko tureera. Makaskoolaa jaalaa diyaabos. Yuhudiidha. Raajii ofiin jedha. Biyya kana keessa jira. Egaa Yuhudiidha ofiin jedhe. Egaa raajiidha ofiin jedhe. Mana sagadaa keessatti hin barsiisa kaa. Fudhatama qaba kaa. Raajiidha waan ofiin jedhuuf. Yuhudiidha waan ofiin jedhuuf. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Raajiidhas Yuhudiidhas waan ofiin jedhuuf mana sagadaa keessatti hin barsiisa kaa. Hiikaa maqaa isaa isinitti himu. Bar Yesuus jechuun mucaa Yesuus jechuudha. Agartanii mucaa Iyyesuus jechuudha. Hiikni maqaa isaa mucaa Iyyesuus. Bar jechuun mucaa jechuudha. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Bar Iyyesuus kan jedhamu. Bar Iyyesuus kan jedhamu. Mucaa Iyyesuus kan jedhamu. Hiikni maqaa isaa mucaa Iyyesuus kan jedhamu. Garuu maali? Xonqaayii. Qoricha kan namatti godhu. Dhoksaa baay'ee kan himu. Raajii gurguddaa kan dubbatu. Dhoksaa baay'ee haasa'uu kan danda'u. Mistira baay'ee dubbachuu kan danda'u. Iddoon isaa mooyyuu kan sin ajaa'ibu keessaa ani Yuhudiidha kan jedhu tokko ture. Namichi qoricha namatti godhu kuni namicha biyya bishaan keessaa bulchu sana wajjin tureera. Namichi qoricha namatti godhu kuni namicha biyya bishaan keessaa bulchu sana wajjin ture. Maqaan namicha biyya bishaan keessaa immoo Sargiyoos jedhama. Sargiyoos wajjiniin bulchaa biyyattii wajjin nama deemudha. Maaliif? Dhoksaa baay'eetti makaa. Waan dhokotaa baay'eetti haasaa'a. Raajii baay'eetti makaa. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Kanaaf namichaan kun eenyu wajjin deema? Sargiyoos isa Paawulos jedhamu. Hiikni maqaa isaa kan biraa Paawulos jedhama. Sargiyoos isa Paawulos jedhamu. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Paawulos jedhama. Sargiyoos Paawulos namichaan maqaan isaa. Maqaan namicha biyya bishaan keessaa bulchu kana maqaan isaa hin jira. Sargiyoos Paawulos. Inni nama hubataadha. Namichaan biyya bulchu kuni nama hubataadha. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Inni isa wajjin hin deemu kun immoo nama hubataa miti. Xonqaayidha inni. Ani raajiidha ofiin jedha. Ani Yuhudiidha ofiin jedha. Garuu inni xonqaayidha. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa. Ameen. Fakkeessee bula. Fakkeessee dhaloota baay'ee nyaachaa ture.
fakkeessee namoota baay'ee garagalchaa ture, fakkeessee namoota baay'ee karaarraa dabsaa jira. Maqaan isaayyuu ani mucaa Yesuusiidha. Ani mucaa Yesuus kan jedhu mucaa Yesuus jechuudha hiikan maqaa isaa. Baar jechuun mucaadha, Yesuus jechuun Yesuusiidha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Paawulos kan sabbakaman kan lallaban baay'een waan jiraniif maqaa Yesuus Kiristoos kanaan kan daldalan baay'een isaanii waan jiraniif maal jedhe? Ani isa fannifame Kiristoosin lallabaadha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaafidha of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Har'allee maqaa gooftaa kanaan kan daldalan, maqaa gooftaa kanaan kan saaman baay'een jiru. Ani mucaa Kiristoos ofiin jedhanii garuu maali? Xonqaayiidha. Mucaa Kiristoos ofiin jedhaa xonqaayii qoricha namatti godha. Namichaan biyya bishaan keessaa bulchu kun immoo nama hubataadha. Nama hubataa ture. Biyya bulchaan sun dubbii Waaqayyoo isaan irraa dhaga'uudhaaf Barnaabaasii fi Saa'olin ofitti waamee. Haleluuyaa. Barnaabaasii fi Saa'ol gara namicha dubbii Waaqayyoo isaan irraa dhaga'uu isaan waamee kanaa dhufan. Namichaan Barnaabaasii fi Saa'ol ofitti waame. Eenyu? Barnaabaasii fi Saa'olin ofitti waame. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barnaabaasii fi Saa'olin dubbii Waaqayyoo isaan irraa dhaga'uudhaaf gaafa inni ofitti yaamu, namichaan qoricha namatti godhu inni afaan Giriikiitiin immoo Elimaas jedhamu. Afaan Giriikiitiin eenyu jedhama? Elimaas jedhamee yaamama. Namichaan kun jechuudha. Eenyummaan mucaa Yesuus jedhamee yookaan immoo bara Yesuus jedhamee yaamamu kuni afaan Giriikotaatiin immoo maal jedhamee yaamama? Elimaas jedhamee yaamamu. Afaan Giriikiitiin Elimaas jedhamu garuu biyya bulchaan sun akka hin amanne gochuudhaaf yaale. Maaliif? Gaafa namichi amane maddi galii bara Yesuus hin dhaabata. Gaafa namichi dubbii Waaqayyoo baree maddi galii bara Yesuus hin dhaabata. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Sargiyoos Paawulos bulchaan biyyattii gaafa Yesuusitti amanee maddi galii isaa hin dhaabata. Gaafa inni dubbii Waaqaa dhaga'ee maddi galii isaa hin dhaabata. Gaafa inni dhugaa baree, gaafa inni karaa baree, gaafa inni jireenya baree maddi galii isaa hin dhaabata. Kana beekeeti namichaan dhugaa kana hin beekaa, karaa Waaqayyoo kana akka inni hin barreef, karaa Waaqayyoo kana akka inni hin nageenyeef, dubbii Waaqayyoo kana akka inni hin nageenyeef kiyyoo kaa'e. Akka inni hin nageenyeef kiyyoo kaa'e. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kiyyoo kaa'e. Bal'inaan kutaa 2 keessatti ol ilaalla jedheera. Kiyyoo kaa'e. Yeroo sana Saa'ol inni Paawulos jedhame hafuura qulqulluudhaan guutameedha. Haleluuyaa. Maakaataa laabaa jaalabaa dhiyaaboo. Maal isiniin jedhe? Hafuuraan geggeeffamuun baay'ee barbaachisaadha. Amanaanis tajaajilaanis. Hafuuraan yoo geggeeffamuu baanne maaltu akka jiru kutaa 2ffaa keessatti waan baay'ee ilaalla. Kutaa 2ffaa keessatti jechuudha. Haleluuyaa. Yeroo sana Saa'ol inni Paawulos jedhame hafuura qulqulluudhaan geggeeffame ija namicha qoricha namatti godhu sana keessa ilaale. Haleluuyaa. Gaafa ija isaa irra kaatee namicha asirratti ilaaluu gaafa jalqabu Paawulosiif waatu dhufeef. Ameen. Haleluuyaa. Maalidhaaf? Hafuura qulqulluun guutamee namicha ilaaluu jalqabe. Hafuura qulqulluudhaan gaafa guutamu ija jabummaa argata. Hafuura qulqulluudhaan gaafa guutamtu humna argatta. Hafuura qulqulluudhaan gaafa guutamtu iji kee hin badama. Hafuura qulqulluudhaan gaafa guutamtu arguu dandeessa. Hafuura qulqulluun guutamee namicha ilaaluu jalqabe. Gaafa namicha ilaalu waa arge. Hubatee gaafa laalu namichi maqaan isaa maal isiniin jedhe? Mucaa Yesuus jedhama isiniin jedhe. Hubatee gaafa laalu Paawulos immoo namichaan mucaa Yesuus jedhamee maqaan isaa beekamu kana bara Yesuus jedhamee kan beekamu mucaa Yesuus jedhamee kan beekamu baar jechuun mucaadha, Yesuus jechuun Yesuusidha. Mucaa Yesuus jedhamee kan beekamu kana gaafa laalu ati ilma seexanaati, diina waan qajeelaa hundumaati ittiin jedhe.
Maalin arge kana? Hafuura Waaqayyootiin arge. Ameen, 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 ameen. Haleluuyaa. Gaafa laalu. Hubatee gaafa laalu. Iji isaa banamee gaafa laalu. Hafuura qulqulluun guutamee gaafa laalu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Maakaatuu laabaa jaalabaa diyaabos. Gaafa laalu. Ati mucaa seexanaati malee mucaa Yesuusii miti. Amagata majala bari abos. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuda lama pakai sati balina wajilla. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Yesus idaf galanni guddana tu. Amen, amen, amen. Anafu watuna dufe. Amen. Haleluya. Yesus idaf galanni guddana tu. Macaba gana yommun dubbis. Macaba gana yommun tajajil. Wae dubbi kana gafan dubbadu hundumanan guutama. Haleluya. Yesus idaf galanni guddana tu. Watuna dufe. Amen, 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 amen. Kuta lama pakai sati tifumne wali wajillal. Yesus Kristus idaf galanni guddana tu. Haleluya. Yesus idaf galanni guddana tu. Amen. Goftana ulfatu. Amen, 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 amen. Haleluya. Yesus idaf galanni guddana tu. Ija satu baname. Hafuura qulqulluudhaan gaafa geggeeffamu. Hafuura qulqulluudhaan gaafa guutamu. Iji isaa hin baname. Sabari Yesus ofiin jedhamu. Isa maqaan isaa kan biraa immoo Elimaas ta'e. Maqaan namicha garaa maqaa lama moggaafatee qaba. Maqaa afaan Giriikitiin maqichi afaan Giriikii Elimaas jedhama. Maqaa kaaniin immoo yoo bara Yesus jedhama. Mucaa Yesus jechuudha. Paulos garuu gaafa hafuuraan guutamee laalu. Haleluuyaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hafuura qulqulluudhaan guutamee gaafa laalu. Namichaan tokko jedhee gaafa laalu mucaa seexanaati. Mucaa seexanaa. Mucaa seexanaa. Raajii dubbata. Yihuudii ofiin jedha. Mucaa seexanaa. Mucaa seexanaa. Mucaa seexanaa. Mucaa seexanaa. Waliin laalla itti fufne. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyos naa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Hafuuraan geggeeffamuun waa hundumaaf barbaachisaadha. Hafuuraan geggeeffamuun namarra jira. Haleluuyaa. Amanaan Kiristoos Yesuusitti amantee jirtu. Hafuura Waaqayyoon hin geggeeffamtu taanaan hin nyaatamta. Hafuura Waaqayyoon hin geggeeffamtu taanaan abboo barbaade si attallala. Hafuura Waaqayyoon hin geggeeffamtu taanaan hin saamamta. Hafuura Waaqayyoon geggeeffame yoo san waan baay'ee agarta. Yoo san iji kee banama. Yoo san adda baastee beekuu dandeessa. Haleluuyaa. Hafuurri Waaqayyoo hafuura hundumarra hin caala. Hafuurri Waaqayyoo hunduma caala. Hafuurri Waaqayyoo dinqiidha. Hafuura Waaqayyoon guutamaa maqaa Yesuusi. Hafuura Waaqayyoon guutamaa maqaa Yesuusi. Hafuura Waaqayyoon guutamaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Buleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoo silbila kooti duwwaa 9:12-99. 10:49 yoo tanna argachuu dandeessu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Eebbifamaa. Eebbaaf ta'a. Kutaa lammaffaasaa karaa yuutuubii argachuu waan dandeessaniif yuutuubiin koo isa fannifame Kiristoos Yesuusin lallabna kan jedhudha. Isa fannifame Kiristoos Yesuusin lallabna waldaa ijoollee kakuu jedheetoo beekama. YouTubein kan koo jechuudha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo sinaa eebbisu. Barri keessan kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa. Eebbaaf ta'a. Ayyaanni Waaqaa siniif haa baay'atu. Baay'ee natti toleera. Baay'ee sin tajaajiluun koo baay'ee natti toleera. Isin jidduutti argame sagalee Waaqayyoo sin jidduutti dhangalaasuun baay'ee natti toleera. Maaliif isana keessa guute kana Waaqayyoo gara keessanitti akkam fiduuf waan na gargaareef isaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaas sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Jabaadhaa. Ayyaanni Waaqaa siniif haa baay'atu. Guddaan sin jaaladha. Guddaan sin kabaja. Akka sin jaaladhuuf sin kabaju. Isinuu gaarii gootanii beektu. Namoonni immoo iyyuu yuutuubii hin qabne karaa yuutuubiitiin argachuu hin dandeenyu jettanii yaaddan lakkoofsa bilbila kootiin karaa waatsaappiin argachuu dandeessu. Karaa waatsaappiitiin argattanii saganticha hordofuu qabdu. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barumsicha hordofuu qabdu. Lakkoofsi waatsaappii kootii duwwaa 9:12-99 Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yookaan lakkoofsa Itoophiyaadhaa jechuudha. Lakkoofsa Itoophiyaa. Ida'uu 2:25 Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan 1:9-12-99 10:49 yoo ittiin argachuu dandeessu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Haleluuyaa.
Makrados lavadiyabo krabalavadana majalabadiabas.